Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo. Hi. Eebbifamoo ijoollee Waaqayyo nagaan Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo kan biraa qabadhee dhufee jira. Innis wantoota sadii Waaqayyo nurraa barbaadu isinitti himuun barbaade. Innis tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 6 16 17 18 irratti hundaa'e isinitti dubbadha. Isa dura garuu viidiyoo adda addaa argachuudhaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin barbaada. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu eebbifama. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 6 16 17 18 irratti Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus wantoota nuti gochuu nurra jiraatu yookiin immoo karaa inni ittiin fedhu sadiitu jira. Lakkoofsa 16 irratti yeroo hundumaa gammadaa. Lakkoofsa 17 irratti immoo yeroo hundumaayyuu kadhata keessanitti ufumaa malee hin dhiisinaa. Lakkoofsa 18 irratti immoo waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo kana gochuu keenya nurraati hin fedha. Tokkoffaa irratti yeroo hundumaa yoo gammadaa yeroo ilaallu yeroo hundumaa gammadaa jechuun maal jechuudha? Yeroo hundumaa akkamitti gammaduu dandeenya? Chaalenjii biyya lafaa kana keessatti akkamitti gammaduu dandeenya? Isa irratti sagalee Waaqayyoo kan inni nu gorsu yeroo hundumaa gammadaa jedha. Yeroo hundumaa gammadaa jechuun rakkina keessattis, gammachuu keessattis, dhabuu keessattis, wallaaluma keessatti, dhumma keessattis, kondiishinii kam keessatti yoo gammaduu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kun gorsatu hin taane ajajadha. Kun yaadatu hin taane advice nama gochuutu hin taane ajaja Waaqayyo namootaaf kennaa jirudha. Yeroo hundumaa gammadaa jira. Yeroo hundumaa gammadaa jechuun maal jechuudha? Yeroo hundumaa gammadaa jechuun amma gammadu jechuudha. Yeroo hundumaa gammadaa jechuun jireenya keenyatti gammadaa jechuudha. Yeroo hundumaa gammadaa jechuun namummaa keenyatti gammadu jechuudha. Yeroo hundumaa gammadaa jechuun waan qabnutti gammadu jechuudha. Yeroo hundumaa gammadu jechuun biyya jirutti, iddoo jirutti, mana keessa jirutti, ikonomii keessa jirutti, hojii keessa jirutti, maatii keessa jirutti gammadu jechuudha. Yeroo hundumaa gammadaan hin danda'ama. Kanaaf Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keenya hin fedha jechuudha. Yeroo qormii garaagaraa nu mudatutti immoo akkamittiin gammanna jettanii yaaduu dandeessu. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti immoo yeroo dubbatu Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammadanii akka ilaalchisanitti hammuma dhiphina isaa keessaa hirmaatuu taatan isinis hammanuma gammadaa jedha. Kanaaf gammaduun ajaja Waaqayyoo kabajuu jechuudha. Gammaduun Waaqayyo wajjin hariiroo cimsuu jechuudha. Gammaduun jireenya bara baraa argachuu jechuudha. Gammaduu jechuun Kiristoositti haareffamuu jechuudha. Gammaduu jechuun ayyaana Waaqayyoo biraatti humna argachuu jechuudha. Gammaduun ammadha. Gammaduun haala jirru keessattidha. Gammaduun boor miti. Gammaduun gaafa waa argannu miti. Gammaduun gaafa jireenya keenya fooyya'u miti. Gammaduun gaafa tarkaanfii tokko tarkaanfannu miti. Gammaduun Kiristoos keessa jirta taanaan gammaduun ammadha. Biyya lafaa keessa jiru nama gammachiisu ta'uu danda'a. Iddoo nuti keessa jiru nu gammachiisu ta'uu danda'a. Nagaa namaaf hin kennu ta'uu danda'a. Kondiishiniin jiru namaaf hin mijatu ta'uu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti nagaa koo isiniifan kenna. Nagaa koo isin biratti nan hambisaa'edha. Nagaan isiniif kennu immoo nagaa biyya lafaa isiniif kennutu mitiidha. Kanaaf iyyuu nagaan Kiristoos Yesuus nuuf kennu nagaa biyya lafaa nuuf kennu miti. Taariitii biyya lafaa irratti bashannanuudhaan, toorii ba'uudhaan, travel gochuudhaan, iddoo addaa deemuudhaan, wantoota garaa gochuudhaan, bashannanuudhaan, biyyoota garaa garaa naanna'uudhaan, taariitiin bashannana jennee ta'uudhaan yaaduu dandeenya. Nagaa Kiristoos Yesuus namaaf kennu garuu isa kana miti. Nagaan Kiristoos Yesuus namaaf kennu keessa keenyatti haareffamuudha. Keessa keenyatti jijjiiramuudha. Keessa keenyatti gammaduudha. Keessa keenyatti haareffamuudha. Keessa keenyatti nama kan biraa ta'uudha. Kiristoos Yesuus keessatti gammaduu jechuudha. Jireenya bara baraa qabaachuu keenyatti gammaduu jechuudha. Nagaan Kiristoos Yesuus nuuf kennu isa kanadha. Kanaaf iyyuu nagaa Kiristoos Yesuus nuuf kennutti yaadne nagaa Kiristoos Yesuus Kiristoos nuuf kennu amannee gammaduu danda'uutu nu jiraata. Gammaduun ajaja Waaqayyoo nuuf kennedha. Gammadaa jechuun ajaja Waaqayyoo nuuf kennedha. Kanaaf gammaduu danda'uutu nu jiraata. Qabxiin lammaffaan tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 16 17 irratti agarru. Lakkoofsa 17 irratti kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Kadhata keessan ittuma fufaa malee hin dhiisinaa jechuudha. Kadhata jechuun karaa nuti abbaa keenya waliin haasofnu, karaa nuti Waaqayyo waliin haasaa goonudha jechuudha. Kadhata jechuun neetworkii nuuf Waaqayyo gidduu jiru jechuudha. Kadhata jechuun haasaa yookaan immoo conversationii nuuf Waaqayyo gidduu jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kadhachuu akka dandeenyu, kadhata dhiisuu akka hin qabne, yeroo hundumaa guyyaa guyyaatti, yeroo yerootti, ganamaaf galgala ba'uu keenyatti, deemuu keenyatti akka nuti kadhachuun nurra jiraatu sagalee Waaqayyo ajaja nuuf dabarsa. Kadhachuun dirqamadha jechuudha. Kadhachuun ajaja Waaqayyo gubbaarraatiin nuuf kennedha jechuudha.
Kanaaf Filiippisoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti sagalee waaqayyoo yeroo dubbatu waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti illee yaaddoo hin qabaatinaa jedha. Kanaaf akkamitti kadhata deebii qabu argachuu akka dandeenyu sagalee waaqayyoo yeroo nuti dubbatu jireenya keenya keessatti kadhachuu qofaa utuu hin taane haasoo qofaa utuu hin taane dubbachuu qofaa utuu hin taane kadhati keenya deebii akkamitti qabaatu jedhu waan muraasa waliin ilaaluu dandeenya. Innis sagalee waaqayyoo yeroo dubbatu tokkoffaa irratti akka itti waaqayyoo bartoota isaa kadhata yaa abbaa keenya isaan barsiisa. Yeroo kadhannu akka yaada waaqayyootti malee akka yaada keenyaatti yookaan akka yaada foon keenyaatti qofaa yaaduun akka nurra hin jiraanne. Sadaffaan yeroo kadhannus ta'e yeroo faarfannu yeroo waaqeffannu yeroo hundumaayyuu jireenya hafuura keenya keessatti tokkoffaa irratti qajeelummaa fi mootummaa waaqayyoo dursuun akka nurra jiraatu yookaan fedhii keenya dhiisnee qajeelummaa waaqayyoo fi mootummaa waaqayyoo dursinee kadhachuun akka nurra jiraatu sagalee waaqayyoo dhugaa nuuf hin ba'a. Sababiin isaas Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 34 irratti garaan keessan lafa badhaadhummaa keessan jiru jira jedha. Waaqayyoo lafa garaan keenya jiru jira. Waaqayyoo lafa garaan keenya jiru beeka. Waaqayyoo lafa yaanni gara keenya jiru beeka. Qajeelummaa isaarra moo jireenya foon keenyaarra. Mootummaa waaqayyoo moo jireenya hawwii biyya lafaarra jira. Kanaaf yeroo kadhannu yeroo hundumaayyuu dursinee mootummaa waaqayyoo yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 19 irratti yeroo dubbatu jireenya amma biyya lafaa irra jiraannu duwwaadhaaf Kiristoosiin abdanee argatee namoota hundumaa caalatti nuuf bo'uutu jira jedha sagalee waaqayyoo. Kanaaf immoo kadhannaan keenya yookiin immoo hariiroo nuti waaqayyoo wajjin goonu jireenya amma nuti biyya lafaa irratti jiraannu qofaaf otoo hin taane jireenya isa darbee nu eeguuf jireenya baraaraatiif ta'uutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf hariiroo nuti waaqayyoo wajjin goonu hariiroo keenya cimsuudhaaf jaalala keenya cimsuudhaaf jaalala abbummaa cimsuudhaaf malee fedhii keenya fedhii foonii qofaa argachuudhaaf gaafachuudhaaf fudhachuudhaaf harka isaa duwwaa ilaaluudhaaf ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Naafiyyuu kadhannaan keenya rileeshinii waaqayyoo nuti wajjin qabnu cimsaa deemuu ta'uu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Qabxiin sadaffaan waan hundumaatti iyyuu gammadaa'edha. Waan hundumaatti iyyuu gammadaan ajjii waaqayyoo isa sadaffaa tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 5 lakkoofsa 16 17 lakkoofsa 18 irratti argamudha. Kanaafiyyuu waan hundumaatti gammadaa jedha. Waan hundumaatti gammadaan kunis akkuma sila isinitti dubbadhe ajaja gorsa utuu hin taane ajajadha. Waan hundumaatti gammaduu danda'utu nurra jiraata. Tarii barumsa keenyatti gammannee jireenya keenyatti tarii maatii keenyatti gammannee ofitti gadduu ta'uu hin danda'u hin qabnu. Tarii maatii keenyatti gammannee ofitti immoo gadduu nurra hin jiraatu yookiin immoo ofitti gammannee maatii keenyatti gadduu nurra jiraatu. Ofii keenyatti gammannee abbaa keenyatti gadduu nurra hin jiraatu yookiin immoo abbaa keenyatti gammannee jireenya keenyatti gadduu nurra hin jiraatu. Barumsa keenyatti gammannee yookaan digirii keenyatti gammannee hojii keenyatti immoo gadduu nurra hin jiraatu. Haadha manaa keenyatti gammannee ijoollee keenyatti gadduu nurra hin jiraatu. Jireenya keenyatti gammannee biyya keessa jirutti gadduu nurra hin jiraatu. Biyya keessa jirutti gammannee tareete jireenya keenyatti gadduu nurra hin jiraatu. Sababiin isaas waan hundumaatti iyyuu gammadaa'edha sagalee waaqayyoo. Waan hundumaatti gammaduu danda'utu nurra jiraata. Waan hundumaatti gammaduu akka dandeenyu ayyaanni waaqayyoo naa gargaaru. Egaa waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa sadii nurraa barbaada. Innis yeroo hundumaa gammaduu kadhata keenya itti fufnee kadhachuu waan hundumaatti iyyuu gammadu. Kanaaf Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti yeroo dubbatu sagalee waaqayyoo ani sin dhiisuu sin buusus jedha. Jireenya keenya keessatti yaadda'uu hin qabnu. Jireenya keenya keessa sodaachuu hin qabnu. Sababii isaas waaqayyo nu qabee jira. Waaqayyo sin dhiisuu sin buusuu jedha. Kanaafiyyuu Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 1 kaasee yeroo ilaalu sagalee waaqayyoo ani garaa haadha keessattiin si bareera. Ammati dulloomtuttis ammati jaarsa taatuttis ani si beekaadha. Kanaaf sagalee waaqayyoo Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti yeroo dubbatus ani sin dhiisuu ani sin buusuudha. Waaqayyo nu dhiisu waaqayyo nu buusu. Waaqayyo sin dhiisu waaqayyo sin buusu yaaddaa hin sodaatin. Yeroo hundumaa gammadi kadhata kee itti fufi waan hundumaatti gammadi. Akkuma deemnee taa'umsarra yeroo taa'uuf jennu taa'umsi kun nu fudhate sokka laata jennee yaaddoofne. Akkuma yeroo sirra ciisuuf jennu sireen kun na fudhate sokka laata jennee yaaddoofne. Akkuma yeroo lafarra deemnu lafti kun hin baqa laata lafti kun hin citaa laata jennee sodaachaan deemnu. Akkuma yeroo konkolaataa keessa teenyee deemnu konkolaataan kun tariitii aliyyaa keessa nu buusaa laata jennee sodaachaa hin deemne. Akkasuma waaqayyo wajjiniin
amantii qabaachuutu nurra jiraata. Waaqayyo isin buusu, waaqayyo isin dhiisu, waaqayyo nuun gatu, waaqayyo isin gatu. Kanaaf waaqayyotti maxxanii waaqayyoon sodaadhu, waaqayyo wajjin hin jiraadhu, ayyaana waaqayyo keessa jiraadhu, mootummaa waaqayyootiif of qopheessi. Waaqayyo gooftaan machaa isin haa eebbisu. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo.